السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيمتوتا في دعوتوتا كنافتو جرا جرتو سنين ججا أرأ كربادياتي قبي بادية جرا سموني كنا يجون تربي جاينا فكر باديان باني هنو منان أكن جرو لا ما شاء الله هنو قربو دكوني قربون يا ساجرا أجي شولا كسي كنا لا مرق لفتي قدي هماني asumatti shama wanta kaafiti fayyadaman ama biyya keenya sootaate ni haamama ergama meeka jechuun waan ta'uuf isinuuf ni beektan isinitti himu akkasii isiniin jedha taphattoota fi kabajamtoota kiyya daawwadhaa hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha keessa deemee takka takkaan isinitti agarsiisa warri lafa taabba ol ka'aa qabdanillee warri immoo lafa diriiraa qabdanillee akkasumatti daawwadhaa isiniin jedha takka takkaan irra deemee isinitti agarsiisaa isiniin jedha warreen immoo mukkeen biyya keenya yaadatanillee asumaan itti boharaa isiniin jedha akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Kun hedduu namatti tola maashaallah. Achi gadi magaalaa keessa gadi baay'ina hafuura baafadhe iyyiinsi bakka makiinaa waciinsa namaa hedduu namatti hin tolu hedduu nama jibbisiisa akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya yoo baadiyyaa baataniitiin hin jettan sammuun teessan ni tasgabbooyti tasgabbii argattanii akkasii isiniin jedha daawwadhaa sirritti baay'ee namatti tola akkasii isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya sirri yaani natti tolee jira isinillee immoo isinitti tola jedhee yaada hamma dhumaatitti yoo kalaaltan taate akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Wanni tokko jechuun viidiyoo tokko yoo ilaalan jalqabarra qofa ilaalanii dhiisuu osoo hin taane hamma dhumaatitti ilaaltee wanti jechuun gaarii dhumarra jira waan ta'eef hamma dhumaatti yoo ilaalte itti namatti tola isiniin jedha. Waan hedduu namatti tolu adda jechuun achi keessa deemtuun waan gaarii argatta. Akkasii ka achi aanu kun garbuudha maashaallah garbuun yaasee jira. Akkasii isiniin jedha daawwattoota kiyya hunoo itti toleessee agarsiisa. Garbuun akkanatti yaasee jira isiniin jedha. Kun immoo qamadiidha. Qamadiin kun ganaadha maashaallah. Biyya keenyatti yoo inni akkanatti jiraate kuni lafa dhoysee jennaan. Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hedduu namatti tola. Kana keessa yoo akkanatti ilaaltaniitiin hin jettan ijumaanuu ni qooftani. Akkasii isiniin jedha Oromiyaa illee jiraachuu baattanii boharaa isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota chaanaalii kanaaf tuub hedduu natti tole hedduun itti gammade isinillee immoo akka isinitti tolu abdii guddaa qaba akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya ittiin boharaa isiniin jedha. Akkasii hamma dhumaatti na waliin tura. Kana hoo namni beektan jirtu inni kun maal jedha isa kana naafi madafaati. Akkasii kanallee kan beekus ni jira kan hin beekne ni jira. Kuni goommanaadha goommanaa daraare hin beektanii kanaaf no fireen isaa abaaboodha kuni amma asirratti yoo erga abaaboon irraa bu'eetiin hin jedhe asirratti firee godhataa kunu firee buufachuu eegalee jira harmoo godhachuu eegalee jira jechuudha. Akkasii isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akka immoo haalaan isinitti tolu abdii guddaan qaba daawwadhaa isiniin jedha baay'ee namatti tola maashaallah. Akkasii ani yoo gara achi gadi hin baane magaalaa keessaa hedduu natti ulfaata. Turee jira torbee ga'ee jira duraan torbee hin ga'u maaliif jechuun magaalaan wanti takka hin argitu waan sitti tolu hin argitu waan ta'eef fooqii argita malee wanni baan jiru akkasii isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya amma gara gadi ba'eetiin gara baadiyyaa jennaan qilleensi kun hedduu naaf ta'a hedduu natti tola hedduun itti gammada akkasii akkuma itti gammade isinillee immoo nadaran akka itti gammadan abdiin qaba isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin gootan immoo share like subscribe gochuu qofa hin dagatina yoo isin akkanatti
isinillee jajjabeessuu qabdanii yoo isin jajjabeessitan ani immoo wanta isin ittiin boohartan wanta isin ittiin gammaddan wanta ija keessaniif tolu deemetti isiniif dhiyeessa isin immoo jajjabeessaa isiniin jedha adala isin jajjabeessitaniin anillee wanta adda addaa isinii qabadhee dhiyaachuudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatti nafaana bu'aa isiniin jedha. Dhiifama viidiyoo ofuma kootii mara maaliif jechuun kophaa kootiin jira waan ta'eef wanti isin beekuu qabdan asitti bootan jiraadhu kun ijoolleen Oromoo tasuma jirtu waan dalagu hunda isaatti jechuun viidiyoolee ofuma mata kootii mara akkasii isiniin jedha. Kanaaf asumaan akka na hubattaniin ergaa koo isinii dabarsaa kophaa kootiin jiraadha waan ta'eef hin jirtu ijoolleen Oromoo naannoo hin jiraadhu kanatti hin jirtu isin jedha obboleeyyan kiyya asumaan na hubadhaa isiniin jedha. Akkasii hedduu bareedaadha hedduun itti boohare akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya kana caalaa viidiyoo isinitti dheeressu waan ta'eef haga viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.